Akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin qabu kun qophii milluu ONN'ti. Qophii milluu ONN akkuma beekamu torbanitti keessummoota garaagaraa naannolee Oromiyaa adda addaa irraati kan isiniif dhiyeessuudha namoota dandeettii addaa qabanii. Har'a immoo keessummaa jabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kun maal akka hojjetu maal irratti akka hedduu beektan illee isuma irraa kan bartan ta'a. Gara saatti sin dabarsa turtii gaarii waliin tura kan jedhan Geetoo Lamaayooti. Ogeessi kaameraa Habtaamoo Abarraati. Yooyya anaa dhufu. Bagana kan iddoo ani maqaa keen dubbanne isarratti iyyuu maqaa baay'ee akka qabdu immoo dhageen jira. Namni gaa daawwattoota keenyatti. Tolee karaa social media Frankootiin na beeku Yoosef Misgaanuun jedhama. Barataa aartiiti. Akkuma kana aartii maratti hojjechaa jira. Namoonni karaa TikTokii yookiin karaa Facebook fuula kitaaba Facebookii jechuudhaan na beeku. Irra caalaatti TikTokii kana walaloodhaan na beeku. Aktingii akkuma kana fiilmii meekariidhas. Kanadha. Egaa wal bartaniitu daawwattoota keenya aktingii isaa ta'uu walaloo isaa ta'uu wantoota kana waan hedduudha. Mee kana barumsa booda barumsa kee dura argatte moo erga barumsa baratte yookaan barachaa jiraattu argatte? Irra caalaatti aartiin kun kennaa uumaan jalqaba nuuf kennu keessatti kaa'udha. Barnootaan deeggaramee gaafa ta'u immoo caalaatti irra caalaatti bareeda. Kennaama uumamaan qaba karaa aartiidhaani. Irra caalaatti charchii keessatti guddannee gatii ta'ee fi charchii keessatti wantoonni ta'an hundumtuu gara kanaatti boolda godhee kennaa keenya akka baasnu nu gargaareera. Egaa mee jalqaba waan ittiin gara uummataatti achi as baate qabda mee yoo yaadatte irraa jedhi. Jalqaba TikTokii yeroo jalqaba baname akkasumatti normaalii akkuma nama tokkooti faarsaa fa'aa jalaan akkeestiin ture ittaan soodhaan harmii kofaa faanaan hojjechaa ture. Walaloo kana seenaa kan koo ofirratti hundaa'een barreessa irra caalaatti akkuma kana steejii seenaa dhugaatu hojjetamaa jechuudha. kan koo irra caalaatti kanan barreessu seenaa koo ofirratti hundaa'een barreessa. Tiimii kan waldaa kan cherchee jechuudha keefaa saarte tiim kan jedhamu jira achi keessatti hojjedha jechuudha irra caalaatti waldaa keessatti hojjedhan ture. Gaafa barnoota gara Oromiyaa Art Institute dhufnee jennu immoo isa barreessu sana gara TikTokii kanatti finnee hojjechuu jalqabne jechuudha. Kanaaf achirratti ilaaltanii ilaalchi uummataa dabalaa dhufee naan eegaltanii jechuudha. Viidiyoon sun jiraama. Jiramti. Viidiyoo sana daawwattoota keenya biraan geenyeeti. Ka jalqaba hojjette kan harmee kee wajjin hojjette sana daawwattoota biraan geenya. Daawwattoota keenya tokko jennee jalqabnee jirra. Tokko jennee akkuma jalqabneen maqaa isaa maqaa beeksisee dandeettii isaa akkam dandeettii hedduu akka qabu illee nuuf himee jira. Viidiyoo jalqabattiin eegale kan mana waldaa keessatti illee ittiin dhimma aartii irratti hojjechaa ture. Ittaansee immoo harmee isaa waliin kan hojjetedha. Kan harmee isaa waliin hojjete daawwannee walitti deebina. Ammallee aga xumuraatti nu waliin tura eessayyuu hin deebina. Mona kan tetap jiranya keare. Karar masalah pawana jetani bulan itu nargat deh. Amma dia bisa itu masya Allah nak imariat deh. Berbati inti sini falanu faltu. Misalnya kopone. Lalala mitafake si oche chanjira kotu nyata. Malo dafi basi kabele rabaye. Gabaa adda addaa dufe kun oreefun hojjechaa jira.
Viidiyoo mucaan sun hojjechiiftu sun birrii nuun kaffalchiisuu. Dhugaa kee jettee waamimee manaati. Firoo kottu duudi si yaaduuchi kottee kee haa qabu. Maanni takkaawwana waamta mini maaltu moo jiraala? Eessa deemna? Ishiitti jamba baasin viidiyoo keenyatti nuun kaffalamu moo birrii maanni gurbaa? Viidiyoo keessanitti maas ni kaffalaman garuu laayivii seettanii taap koppiliin shir jechaa jirtan. Namni immoo viidiyoo keessanitti giiftii isin ilaachaa jiru hin jiru. Laayivii galuuf immoo waayifaayin hin jiru. Kanaafuu furmaati jiru yuutuubii banachuudha. Yuutuubii? Maani yuutuubichi immoo? YouTubein isin kaffalamu immoo namni 1,000 subscribe gochuu qaba. Sa'aatii 4,000 ilaalamuu qaba. Kana gochuuf immoo nuun TikTok irraayyuu kunoo reeffoloorii 10,000 galtan. Kanaafuu akkamitti gallasa jedhuufi waan hin danda'amnedha. Dhiisuma isaa wayya. Ati waa'ee isa sabskiraayitii yaaddayin. Ijoollee warri tooktokii keenyaayyuu sabskiraayii nuuf godhu. Hundumti keessaniyyuu profaayilii jala deemaati. Sabskiraayib nu godha. Koppiliink diyuut. Sheer foloog nu godha asiinis. Ani immoo deemee taanini post isinii godhee dhufa ishee yaaddoo tokko hin qabaatina. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Viidiyoo inni jalqabattiin harmeessaa waliin hojjete irraa itti bashannanus waan raas barachuu dandeessu. Firaankoon yeroo baay'ee kan an hojjedhu seenaa dhugaa irratti hundaa'ee seenaa dhugaa jechuun immoo kan mataa kootiin hojjedha yeroo baay'ee jedhee gidduu gidduutti walaloo kan inni asuma taa'ee nu jedhu isin biraan gahaa deemna. Eessayyuu hin deemna isiniin jenna. Daawwannee walitti deebinee jirra. Mee Art Institute barachaa turte Tiriyaatikaal aartiillee baratteetta. Mee aartiin siif maali? Anaaf aartiin jireenya kootee yaada. Gaafan aartii jedhu hundeen koo charchiidha siin jedhe namni. Aartiin Kiristoosidha jedheen kan ofii koo akka nama kiristaana tokkotti kanan fudhadhu jechuudha. Waan hunda wanta ijaan agarru kana bobbocawwan garaagaraa uumamoota jiran hundumaa kan kalaqe maddee aartii Kiristoosidha waaqayyoodha uumaa koo jedhee yaadu. Ani kalaqasaa keessaa isa tokkodha. Kanaafuu aartii anaaf Kiristoosidha jedheen uumaa koodha wanta sana kan kalaqe jedheetiin kanaaf biliifditti godha. Gara addunyaa kanaatti gaafan immoo yaadumoo duudhaa aadaa sabaa wanta keessa jiru karaa nutti mul'isnu aartiidhaanidha. Baattoodha jedhee yaadan akka kootti jechuudha. Kanaaf ammati dandeettii kee argatteetta? Yookaan immoo waan hawwaa turtii sana waan amma fakkeenyaaf aartii kana jettee waan yaadde sana argatteetta kallattii kee qabatteerta? Eeyyeno jechuun ilmi namaa gara addunyaa kanaa gaafa dhufu akeeka mataasaa qaba. Waan ittiin dhufeef qaba jechuudha. Tokko jireenyuma koorraati namni waan sana nu batadhee yaadan gaafa walaloowwan garaagaraa barreessu jireenya koo gaafa barreessu chaalenjii yookiin immoo haala an barreessu sanaan namni irraa baratedhe yaada gatitee fi irra caalaatti waan keessa kee gaafa baastu eenyummaa kee wajjin nageenya qabda yookiin boqonnaa qabda wanta sana hojjettu hojiin ati hojjettu boqonnaa si kenna taanaani isa wanta sana baruudhaaf garuu maaf akka uumamte baruu qabda mata duree sanarraa walaloo qaba ofii kooyyuu jechuudha. Gaaffii baay'ee kan natti ta'u biyya lafaarraa kanarra gaafa jiraannu chaalenjii nu mudaturraan kan ka'e gaaffii baay'ee gaafanna. Still gaaffii kana nan gaafanne garuu yoona haasuu barbaadee fi ijoollummaa kooti kee charchiidha. Compassion wanta jedhamudha kan na barsiise naan dhaabbata inni ijoo ta'e jechuudha. Fedha koo waan barbaade daftara uffata warneen akka kanaa isaantu naa guutaa ture dhaabbata sana harmeen koo hojii humnaama kan hojjetti faarsoo faaraqee faa kanaa hin gurgurte turte. Gaaffii kun namni dhoofsee ergeeree yaada. Gaaffii kun jalaati saayinsi gaawwachuun irra jiraatu deebisaa jirta. Ani beeku namni wayii gaaffii kana haateera mee jedhetu dhufa. Numa sanaatti siif iddoo fedheeni dhabeektaa maal jechuudha. Tindeebiyaa gara akeeka yookiin maaf akka uumamni isa jedhu sana kennaa keessa jedhu sanatti fidu bare gaafa wantoonni baay'een natti ulfaatanii yookiin maatii gaafattee fedhii garaagaraa gaafattee gaafa sii toldu maaliifan uumame ani jettee yerootti abdiitti kutattu qabda namoota abdii kutatan sana keessaa tokko ana ture na gaaffii nan gaafadha harmeen koofaa yoo wanta sana naa gochuu dadhaban yookiin wanta sana isanii humni isaanii akka hin dandeenye beeka gaafa humna koo loltoo maafan dhaladhe maaf na uumte isa waaqayyoon gaafadhu isaanii maaf na godhattan erga kana naan goone ta'eeti kanan jedhee isaaniin gaafadhuun qaban ture garuu gaaffii kanaa fi
deebii isaanirraan argadhu si galee maaf akka naanna godhatanii isaaniin beekan harmeen koo fi abbaan koo gaafa ani garaa harmee koo keessatti hafee nama dhalachuuf jedhu sana simachuuf eeyyamamoo turan malee dhiiraa durbaa an akka ta'e ergan dhaladheeti na beekan nama jaamaas haa ta'u qaama guutos haa ta'u eeyyamamoodha nama dhalachuuf simachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu deebii kan naalaachuu danda'u Waaqayyoodha. Adeemsa keessaa wanta kana walaloo isaattiin barreeffadhee ofii koo qabaacha. Deebii koo argadheera. Deebii kee argattee walaloo ittiin deebii kee argatte daawwattoota keenya biraan nu ga'e. Tole. Addunyaa boorofte keessatti of ilaalee taateewwan ta'an waliisaa wallaalee gaaffiin of gaafadhe ani eenyu jedhe akka uumamus maalumatu fedhe deebii koo barbaacha oliif gadi jooraa nan deemamu dhoku bu'ee dachaaf gaara. Amma dadhabeera taa'ee tan boqodha garuu gaaffii kootiif deebii eenyuun hin gaafadha jedhee of gaafachaa ofirra gattaa'ee lubbuun kun dhiphattee hamma nan yaadde osuman dhiphadhuun maatii koo yaadadhe ofirra deebi'een gaaffii koo isaaniin gaafadhe maaliifan uumame maaf na godhattan gara cubbuuf laaqee anaan na fiddan maal narraa barbaaddu maaf na dhiphistanii yeroo man karaaru maaliif callistanii jedhee tan gaafadhe mimmaan lolaasaa madaa garaa kootiif fedhee qorichasaa. Boqoo gabbuusanii hin beeknu jedhan akkasi godhannus itti yaanne nuun gaaffii keetiif deebii nuti siif hin laannu qoricha barbaaddus of harkaatiin qabnu dubbiin nurkaa bade waan jechaa wallaallee jechuun naaf deebisanaatiif abbaan kollee harmeen koo na laaltee mimmaan lolaasaa mudhii ishee hidhattee harka ishee facaasaa ilaa yaa dhalaku carraa koo dhaladhe anis aatumti kee amma na caqasi anaan dhaggeeffadhu naaf bani qalbii kee hiyyummaan na dhaalee yeroo ganna qabu sabbata koo dhadhee dhala koon dadhabu ittiin jechaa abiddaan gubachaa garaa koo duwwaatti bishaan koo unachaa of yaa gabuu bulaa sidhaan barsiifachaa situ naa dabarsaa jedheetti dhaadachaa uffataaf kophee koo osoon jijjiirati yeroo narra ta'u biqila biqilchaa dhugaatii naquudhaaf ashaaroo akaa'u gubannaa koo laalaa maala naan gaafatta kan koo tulfaatamoo kan keetu salphata jettee na gaafatte sabbata ishee hidhatte mi'aan maal si goonaan anaan na komatte yennaa na gaafatte ofirra gatteessu abbaan kolkee anis lafani jaajjeetii naasuun gadi taa'e nyaara isaa guduunfee gara koo ilaalaa maaluma si godhe dhala koo wallaalaa mataa isaa raasaa jedhee na gaafate ba'aa nuti baanu maal taa'u soo baatte bonaaf gannan jedhu sumaaf jechan jooraa mee maalu natti mi'aan maalittan kooraa roobni natti roobe yoo narratti caamu eelaa jireenya koo eenyumattuun bornuu darbaa jedheen abdii koo horadha harmee kee wajjiniin kunoo tattaafadha ofii keenyaa dhiigaa yerootti madoofnu qaawwa jireenyaa laalaa yaaddootiin guutamnu madaa keenyatu keessatti dhiige malee sitti hin mul'anne nussi dura eele jedhee nattaase yeroo gadi bu'u anis faana dha'een dhokadhee ilaala innaan itti bu'u jecha abbaa jedhuun dhaabbadhee xiinxale waa'ee isaa dubbachuuf waa mara madaalee abbaan jaalala isaa baaseen dubbatatu keessa isaatti baateeti kan inni dhiphatu nagummaa ijoollee isaa ija isaan to'ata dhee bari'ullee innoon tattaafata garuu rakkoo miidhama isaa gatiin dubbatannee fi jaalala isaa dhugaa ijoolleen isaa nu banneef maatii isaa jijjiiruuf oliif gadi kaata ba'aa isaanii hunda qobaa isaa baata yoo keessi isaa gaddee nyaara isaa guduunfu qooda isa gaafachuu dubbiidhaaf jechuun hunduu isa cufu keessa isaatti bo'o abbaan ifan baasu camni isaa eenyuunu garaa isa raasu goota caalu mana keessa keenye abbaa jecha jedhu nuti hin faarsine egaanis taa'ee ilaaleen gaaffii kootti gaabbe miidhama koo hunda garaa kootti qabbe manaa gadi ba'ee yaadaan of fageessee ofii koo deebi'ee gaaffiin of dhiphisee harmeen koo fi abbaan koo deebi'ee erga dhabanii mee eenyuun gaafadhu garam deemuun dadhabbiin foon kootii yaaddessee lubbuu koo ija koo fudhadheen ilaale uumaa koo afurii nageenyaa natti qilleensa'ee bifaaf fakkeenya isaa ta'uu koo natti taasise bituuf akkan uumame biyya lafaa irratti dhaala akkan qabu ol gubbaa samiiti erga akkas ta'e uumaa koon gaafadhe gaaffii koo hundumaa innis naaf deebise furmaati isuma waan biyya lafaatti umurii koo gubee waanuma hin taanetti lafeen koollee cabee maaf akkan uumame isa na uume beeka jecha maaliif jedhu kanii koo akeeka kee beekuuf uumaa kee gaafadhu qajeeltoo jireenyaa isarraa fudhadhu egaa ani gaaffii kootiif deebii argadheera kana naa eeggatu karaan koollee dheeraa namoota akka koof ergaa koo dabarsee sirriitti of argeera namni na caqasee jedheen xumura. Gaaffii haadha kee fi abbaa kee gaafattee deebiseetti yaaduudhaan uumaa kee gaafatte. Uumaa kee erga gaafatte immoo deebii argatte isaaniif immoo deebii laatte. Jireenya keenya keessatti gaafa dhufnu wanta nurra go'utu kan isaanii ilaaluurra caalaa ofii keenyaaf maaf kun jenna.
utuu bakka isaanii madaala isaanii irra dhaabbatan ilaalleeti irra dhaabbanni ilaalleeti yaaduu dadhabanii miti. Stiil maatiin nama kamiyyuu jireenya ofiisaa kanaan dura jiraate caalaadha ijoollee isaa jiraachisu kan inni jaallatus kan inni jiraachisus waan kaleessa darbeerraa fooyya'aa ta'e nu jiraachisa nuudhaaf nuun galu haala nuti irra jirutti nuun hubatamu jechuudha. Chaalenjiiwwan kuni gaafa sirra ga'aneedhani gaafattaa hin dhabda dhumarratti gaafa ofitti deebitudha. Kanatti ofitti deebitee tasgabbooftee uumaa keessa si uume. Qaamni wayii si uume jira akka kiristaanaatti ana waaqannoo uume nama namni uumaan jira kanaafuu sana uume sana gaafadha maaf akka na uume satu beeka gatii ta'e. Egaa galatoomii waan walitti qabdee deebistee gaaffiin si gaafachuuf tures walitti qabdee deebistee hedduu galatoomii amma ati hin barreessita taatoodha walaleessita jarreen kun akkamiin wal faana sii deemume. Wal qabatanii deemu waluma faana deemsisa jechuun baay'ee manatti tola irra caalaatti walaloo miirootuma kootiin ibsachuudhaaf waan keessa koo jiru yoo gammachus yoo ta'e yoo gaddas yoo ta'e qobaa koo taa'ee gaafa jedhu nan barreeffadha wanta sana barreeffadhe yoo miira gaddaa keessa jiraadhe barreeffadhe hambo'a wanta sana irra deebi'ee wantootan inni ilaalee jiru yeroo sana barreesse jechuudha. Nan bu'aa deebi'ee bilbila koorratti barreessa ajandaa qaba ajandaa koorrattis bilbila koorrattis barreessaan deema taayimii sana bo'ee ittiin barreeffadhee tan bira darbaa jechuudha. Namoonni tokko tokko namoonni waan adda addaa hojjechaa barreessan jiru kan caatii qaaman illee jiru kan waanuma tokko tokko ta'anii barreessan jiru. Ati immoo yeroo sitti dhaga'amutti yeroo barreessitu waan sitti dhaga'amu mataa keetii illee qabda. Namni miira mataa isaa danda'e qaba. Amma walaloo sana waan barreessite sana deebistee dubbistuure. Yeroo sana irra caalaatti waa'ee koo gatiin barreessuu fi barreessee kan inni dubbisne irra jira. Amma fakkeenyaaf walaloo abbaadhaaf baay'ee manan barreessa garuu irra deebi'ee hin dubbisu wanta sana gaafa yaadadhu abbaa koo 2015 gara jalqabaadha kan inni dhabe duuma isaa qofaan beeka inni noormaalii na waanneen jechuudha. Naa chaalenjii gaafa as dhufneennu jira gatii ta'ee fi nan barreessaaf isaaf jechuun akka inni na dhagahaa jiruutti akka inni wanta sana fiidbaakii naa deebisu nan barbaada garuu nan barreessaaf deebi'ee gaafan dubbisu emooshin ta'a gatii ta'eef isaarra jaalladha. Bisalaayyuu amma wanti irra caalaa beekame yeroo baay'ee walaloonis sirbillee wantoonni ta'an yeroo baay'ee haadhaa fi irra caalaatti immoo dhuftee irra qabattee kan jirtu waa'ee abbaattis waa'ee haadhaatis kun adda si godha. Fiilmiillee barreessaa akka jirtu wanti xiqqoo gaggabaabduu waan of akka qabdus jira. Mee warreen kun gara uummataatti ba'uuf deemu moo barreessitee moo walirra keessee akkuma waan nama gaddisiisu sana barreessitee yoo dubbisuuf jettu maanni ija si gootu sana fiilmii sun illee kuma kanatti jira. Gaafa barreessitu amma akkuma aatiin Oromoo amma inni irra jiru beekna wantoota baay'ee nama gaafata. Ana bira kan jiru kennaadha dandeettiidha wanta sanadha. Gara fuulduraatti Waaqayyoon gargaaree karoora koodha. Wantoota sana ifatti nan baasa jechuudha. Waaqayyoo gaafa na gargaaru. Ammaaf garuu wantoonni sun an harka jiru iskiriiptiin harka jira. Barreeffadhee warreen qaqqabu jechuudha. Wantoota sana Waaqayyoo wajjin wanti hin danda'amne hin jiru addunyaa kanarraati. Waaqayyoo na gargaara amma har'aatti kan na gargaare Waaqayyoodha. Hunda caalaa isatti nan amana Waaqayyootti jechuudha. Isarratti ittiin hirkadha baay'eema. Gara fuulduraatti Waaqayyoo wanta ni jedhe guyyaa isaatti guyyaa Waaqayyoo jedhetti nan milkaa'ee yaada. Illee abdii guutuu qabna waan wal cina dhaabannu wal cina dhaabannaan tulee akka miidiyaatti sin bira jirra. Egaa ittuma fufaa deemna. Walaloon keenyas yookaan immoo waan ati isin hojjettanii TikTok irratti gadhiistan illee daawwattoota biraan gahaa deemna yaadachiisaa deemna. Hiriyoota lama qabda. Hiriyoota jajjaboo lama qabda. Hiriyoota sanaaf maqaa moggaastantu jira. Situ moggaase jechuun dhagee Obiriyaa kan jedhu. Mee Obiriyaan maali? Obiriyaan jecha afaan Oromoo lamarraati dhufe. Obbolaa Firiyaadha. Gitoota obbolaa Firiyaa jiran sanarraati walitti lammasaa hiinee amma hiriyaa gaafa taatu obboleessa keetti wanta hin himne hiriyaa keetti kan himtu qabda. Kan immoo obboleessa keetti himattee hiriyaa keetti hin himanne qabda. Gaafa Obiriyaa ta'u garuu waan obboleessattis waan hiriyaa ta'u wanti nu gidduudhaa dhokatu tokkollee hin jiru.
iccitii keenya waan hundumaan keenya walii beeknaa jechuudha. Hundasaa otoo anaanii waa'ee akkasitti waa'ee obriitaa yookiin kurroo ansitti himaa jechuudha. Maqaa lamaan obriitaas waa'ee kurroo kanarraa waa jedhame kurroo situ jedha. Yoo nama biraa jedhe akka ittiin tolleessee odeessiteetti mee kanarraa waan jedhame walitti dhufeenyi keessan akkam ture haalli ittiin wal argaa keessan lole. Walitti dhufeenya keenya dhimma aartiitu walitti nu fide. Kurroon mandiidha lolootaani anaa fi obriitaa naqamteedha. Dhimma aartii koomeedii tokko faan hojjenne ture naqamtee yeroo turre wantoota sanaa kallattii sanaa walitti dhufne irra caalatti hiriyyummaan keenya cimaa dhufee hojiiwwan garaagaraa sagantaawwan daa'immanii garaagaraa deemnee biyyootarraa aaktiingiidhaa fi walaloo garaagaraadhaan deemnee hojjechaa turre. Adeemsuma kana keessa walitti dhufeenya keenyarraa kan ka'e gara barnoota aartiittis wal faana dhufne istiil amma maatiin keenya wal beekanitti wal keessa deemuutti amma kanaa geenye na kennaa waaqayyoo jireenya kee keessatti nama gaafa fidu sii kennuudha. Anaaf kennaa waaqayyoo anaaf kenneedha isaan. Maatiin bakka tokko jiraattu jechuudha. Naqamtee amma Adaamaatii bakka tokko jiraattu. Adaamaa bakka tokko jiraanna amma obriitaan hojii argattee magaalaa Finfinnee jirti. Dabarteedhaan isin bira dabartee jechuun egaa erga isheen asii ol dhufte isinis dhufuun keessa hin hafu walaloos wal saamtu jedhan waan isheen yaadaa jirtu ati barreessiteetta walaloo akkas akkasii. Yaada istiin namoonni akkaataa uffannaa marraa kan kee illee saamti keenya illee waan hundumtuu istaayilii footootiin kaanullee noormaali muudii gara tokkootti qabna hundumti keenya jechuudha. Fedhii nyaata kana gaafa wanneen nuyi wanta abbaan tokko nu filee nama nyaanna wanta filannus beekna waan hundumaadhaan jechuudha. Yaanni keenya amma tokkodha irra caalaatti baay'ee kennaama waaqayyoodha jedhee yaada. Galatoomi isaaniillee guyyaatti wal agarree interview waliin goona. Meega viidiyoo kan hawwii waliinillee hojjetteerta kurroo wajjinillee hojjetteerta dhimma waa'ee Wallaggaa irratti illee waan baay'ee hojjettaniirtu. Achirraa waa jedhiiti viidiyoo sanarraati daawwattoota keenyaan geenyamee waan xiqqoo irraa jedhe akkamitti akka barreeffame eenyu akka barreessee fi haala hojii isaati. Tokko kan yeroo beegii uummati dhufee fi walaloo sana sooshaal miidiyaarra suuraawwan baay'ee nama gaddisiisantu ba'aa ture. Akka tasaa mana bunaa taa'aa ture buna dhugaa turre ana dhuga buna isaanin dhuganii buna dhugaa turre hawwii faana jechuudha. Maaf hin barreessinu jette walaloo sana jechuudha. Yeroo sana achuma teenyee barreessinee bilbila fudhannee deemnee waraabnee yeroo sana gadhiisne jechuudha walaloo sana. Bilbila yeroo baay'ee kurkuruun jiraate naan kurkuruun nu waraaba. Kanaan ala immoo nutu darabeedha waraaba. Iddoo naan galutti hawwiin na waraaba. Iddoo hawwiin galtutti anatu ishee waraaba jechuudha. Kaabkatiidhaan finna jechuudha. Walaloo irra caalaatti vaariyaalii ba'e tokko immoo eebba kitaabaa qaba. Qola isaa yeroo sanaa fi adeemsa maxxanfatee ture hiriyaan keenya baay'ee walaleessaas maraa waadaa Geetaachoo beektaa jedhee yaada. Yeroo torban darbe kana keessa eebbisee. Promooshinii isaaf hojjennee turre kan Wallaggaa irratti jechuudha. Suuraa duubaan gashuudhaani leeqaan quufeen nyaatu shokokii dhaggeeffata beekaan suufeen kaatu waan borii qalbeeffata kan jedhu sana jechuudha. Isuma kanaan geesse. Hayyee hedduu galatoom. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Seenaa nama barsiisanis nama bashannansiisanis waa irraa barattan jenne isin biraan ga'aa jirra. Firaankoon illee isin biraan ga'aa jirra. Waan iddoo irraa barattu ammallee aga xumuraatti utuu eessa hin deemin ija keessan gurra keessan nurra goradhaa aga xumuraatti nu waliin tura. Leeqaan quufee nyaatu ka jedhee waadaa Geetaachoo walaleesse isaan immoo taatummaadhaanis hojjetaniiru sagaleedhaan isa daawwannee walitti deebina nu waliin tura. Leeqaan quufeen nyaatu shokokii dhaggeeffata beekaan suufeen kaatu waan borii qalbeeffata. Eelam daarii maccaati gidaamin teessoo mootii horros sanyii gootaati nafxanyaan maal nu gooti. Gimbiin hayyuu biqilcha saasigi leenca soora beegiin qawween ililcha macuundi kanaaf koora. Daawwiin gamtaadhaan lola dambiin burqaa beekaati naqamteen diina qola orroon farra deegaati. Najjoon warqiin taphata innaan gombuna hira qananiin eessan dirre Wallaggaa keessa jira.
daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Walaloo taatummaa argitaniitu wantoota babbareedaadha kan isaan hojjetanii. Akkasuma YouTube isaanii, TikTok isaanii illee seentanii follow gochuun hordofuudhaan daawwattoota hedduu biraan akkasiin biraan ga'amu sunillee bakka beeksisoota adda addaatti akkuma agartan waammachuu dandeessu, walii wajjin hojjechuu dandeessu. Ijoollee ola deemuudha. Hiriyaa nama sadiidha Obriittaa. Obriyaa akkasumas kurruu waan akkas akkasii moggaafatanii jiru isaan tol beeka. Barreessaa fi isaanii waliin haasaa waan barbaadan oomisha garaagaraa illee walaloodhaan isiniif qopheessuu danda'u waan ta'eef Oromoon wal cina dhaabachuudhaan wal guddisuudhaan ijoollee ol dhufoo namoonni hedduun biraan geenya akkasii isin immoo namoonni humna qabdan ijoollee kana wal guddisuu dandeessu. Nuun immoo namootni dandeettii addaan qabaa as been uummata koo biraan geessifadha. Uummatni naa baru naafa beeku waan jettan yoo jiraate nu barreessaa. Yeroo barbaadetti simbiraan geenya jenna. Ammallee haga xumuraatti nu waliin tura. Hayyee waan bareedduudha. Mee egaa Obriittaan maali? Jechootuma sanarraa walitti finnee bareechifannee maqaa moggaasedha. Obhiir kan jettu jecha of keessaa qabdi. Guutummaa jecha sanaa osoo hin taane jechoota sanarraa fudhannee jechuudha walitti qabneedha. Obriyaa seedhu teenyeema maal jenna riyaadha jechuudhaa fi riyaarra waan caalee qabna. Akka obbolaadha waan hunda kana gita kanaaf maqaa dhabne. Gita maqaa dhabne maafi ofii keenya akka reetiin godhannu jennee isa kana akka reetiin godhannu. Mee amma maaltu isinirraa eegamu mee gara fuulduraatti? Gara fuulduraatti karaa addunyaa aartiidhaani ana akka kootti karaa taatummaa karaa fiilmii barreessuu kallattii ittiin baradhe waan hundumaadhaani onneen hojjedha ani jechuudha. Ammayyuu gidduutti boqonnaa argatteeti kanatti na bira geesse hojii hojjechaa jirta. Yeroo dhiyootti waaqayyoo jedhee gaafuma mul'atu argitu jedhee yaada. Akkuma ta'e godheen harkaa baasee isinitti madosse ittiin himanne natti himta jedhee yaada. Natti himtu. Haa ta'u kanaaf wantoonni dhufaa jiran hedduudha jechuudha. Gama hiriyoota keetiinoo. Gama hiriyoota kootiinis kallattii garaa garaatiin siinimaatogiraafarii fi editaraa taateetti hawwiini kurruun anuma wajjin jirti jechuudha. Hojii tokko keessa jira nuti. Barnoota kan biraa akkaawuntiingii qabanii. Kurruun illee gidduutti dhiisteetti deebite hoggaa. Kurruun amma aartiin kun gadheedha jechuudha. Hojii barumsa kee dhiisteetti deebiteeti. Jechuun aarsaa si kaffalchiisa gatii ta'ee fi waan sana immoo waan keessa kee jiru immoo aarsaa kamiyyuu kaffaltee gaafa gootu boqonnaa siif qaba wanta sana si galee namni waan keessa kee jiru gatii ta'ee fi itti yaaddee isa kam akka dursisiisuu qabdu ofii kee jireenya kee irratti ofii kee murteessite. Isaan akkam gara taatummaa kanaan? Hin hojjetu. Hin jiru. Jiru karaa taatummaa kallattii hundumaan isaadhaan hin jiru. Kanaaf hin beekamu hojii dhufaa jiru keessas jiraachuu danda'u jechuudha. Mee gara dhumaatti finna amma walaloo tokko nu walaleessite as walitti dachaana deebine. Baaf lixaa kaabaaf kibbaa addaan qooduuf godhan dhiibbaa gandoomsanii isaan ciruuf ganda gandaan isaan hiruuf yaalii godhan bara meeqa tokkoon faarsaa tokkoon qeeqaa milkii dhaban ni dadhaban obboloota gargar baasuuf shila xaxuun laaffisanii qoba qobaan isaan cabsuuf ture silaa kaayyoon jaraa bara baay'eef yaalii goote kadhaa dhuftee fakkeessitee qe'ee keenya keessa loote hin hubanne hin argine akka dhiigni dhiigaaf dhiiguu silaa hojii gaariin qabdu dalagaan ishee biyya diiguu kana beeku isaan jiraatu hattoodha sanyiin ishee marri hatuu dhuftee qe'ee hayyuu aduu saafaan salphatte jarri addaan bo'uun tasan jiru tokkummaatiin ililcha faajjii jaalalaa tolba'ee jira qe'ee warra oromtichaa. Eeyyee isaanii warra jaalalaan guutuu qe'ee nagaan lallabu ormi itti baqatee kan hin bulle agabu warra bishaan gaafannaan okoleen aannan obaasu warra waloomee tokkummaan diina saraasu warra mudhiin zinnaaraa sabboonummaan jiraatanii haqa isaanii morma kennu dhugaa namaatti hin darbanii hidda dhiiga isaanii keessa gootummaatu dhikkifata lolat ba'ee tokkummaatiin yeroo maraa hinjifata saba guddaa akka Oromoo biyyi isaanii kan badhaate Oromiyaa dachee jiituu uumaan tolchee isaaniif laate hin argine
diigamne aardii irraa akka isaanii tasan jiru diinni naafee isaa lola tooftaa meeqa jijjiiru addaan qooduuf ilmaan ayyaa shira meeqaan dadhabanii daran xiiqii keessa galchuun ittuu caalaa tokkoomsanii isaan hirbuu qabu kan hin cabne oromummaan dhiiga isaanii jedhee ragaanuuf ba'e diinnu nutti naafee osoo taane akka isaanii. Galatoomi dhaamsi kun firaa fi salagaafisudha. Yeroo baay'ee alagaa qofa komachuun irra jiraatu. Ganda gandaan biyya biyyaan illee adda qooduudhaan social meediyaan kun erga babal'achaa dhufe immoo namoonni waan gaarii itti fayyadamuu dhiisaniiru baay'een isaanii. Mee egaa hedduu galatoomi jedha. Mee namoota social meediyaa kana gama Facebookiin isa ta'u TikTokiin Instagramiin illee wantoota hedduudhaan uummata bira gahan kanaan namni akkam fayyadamuu qaba akkamitti akka fayyadamuu qabu. Social meediyaa gaafa fayyadamnu namoonni umurii keenyaan beekumsaan dandeettiidhaan waan hundaan nu gararraa jiran jiru akkuma kana umuriidhaan nu jala sadarkaa barnootaadhaan nuun gadis akkuma kana immoo isteejii keenyarra warreen jiran jiru gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamnu wanta nuti maxxansinu yookiin wanta nuti achirratti katabnu namoota warra beekumsaan nu dura jiran sanaan hin madaala namoonni warri nu booddee jiran sun immoo hin fayyadaa yookiin hin barsiisa warra gita keenya jiraniin immoo madaala walitti finnee gita sanaan warra irra keessa nu gararraa jirus akka nun tuffannetti inni gajallaasi akka karaarraa hin kaannetti giddu galeessa gooniyyuu fayyadamne gaariidhaan jedhaan. Amma sooshaal miidiyaatu nu bitee jira moo nuti isa bitee jira humna keenya wal ta'eeramu. Akka abbaan itti gaggeeffatedha jedhee yaadan. Sooshaal miidiyaa gaarummaadhaaf yoo fayyadamne wanta ofii keenyaa barbaadnu sana gochuu dandeenya. Garuu sooshaal miidiyaaf bitamurra social media bituutu gaariidha yaadan. Yeroo barbaadde itti fayyadamta malee inni yeroo caallisee itti fayyadamu jechuudha. Hayya galatoomni akkuma jedhe sagantaa keenya xumurarraan geenye jirra. Mee ergaa qabdu yoo jiraate uummata Oromoofis eenyuufillee. Ergaan qabu yoo jiraate sababa bal'aa kanaaf jaalala yoo qabaanne tokkummaa yoo qabaamne irra caalaatti tokkummaa qabna taanaan wanti addaan nu diigus ta'e waan kamuu gochuu hin dandeenya tokkummaadhaan si galee tokkummaa keenya sodaata diinumtiyyuu jechuudha gaafa jaalalaa wal dhageenyi tokko taane jennu wanti nuti gara fuulduraatti hin deemne wanti booddeetti nu deebisu hin jiru jedhee yaada irra caalaatti kan nu barbaachisu tokkummaadha haala hawaasa keenyaa waan hundumaa keenyaa walii keenyaa waan keessa jirru beena haala kana keessa jirru keessatti kan nu barbaachisu nagaadha jaalala tokkummaadha kanaafu isa kanatti cimaa isa kanatti cichaa kanatu nu barbaachisan jedhaan. Hayya galatoomni gaaffiin ittiin isin gaafatanii irra utaalee tokkotu jira jireenya kee keessatti guyyaa hamtuun si mudatte jirti keessattuu akkamitti keessa dabarte. Jireenya ho'isattee guyyaan hamtuun na mudatti jirti akkas ture guyyaan sun jechuun akka nama tokkotti gaafane baradhu haadha koo fi abbaa koo baradhee hojii qabadhee kanan godhaaf waan hin jedhu karoora mataa koo qabanii kutaa 12 qormaata qoramna gibbii galee jechuudha akkaataan barnoota koo baay'ee ulfaata ture tokko asiin barachaa fedha haadha koo achiin barachaa fedha koo akkeessiin hin baradhee kacarraa kutaa 12 gibbii galee kaampaasiitti ture nurratti jalqabe qormaata sana qoramnee gaafa achi baanu jimaatarra baanee mana gaafa galu armee koo fadaadaa koo ture abbaan kee ammas yaadee siin jechaa olii beeyinaan jedhan anaan jechuudha achiin booda ani galee misaa nyaadhee laaqana koo jechuudha laaqana fayyadameen beeriyoota koo wajjin achi guyyaa baay'ee ture guyyaa qormaataaf gatii ta'ee fi gallee erga ambee galgala abbaan koo dursee galeen ijoollee bukkeen ture inni rafeera annan rafee hin dubbisneeni firaashii hafata lafa buufadhee rafee ganama bari bilbilamee fi yeroo ba'u ciiseen ilaala abbaa koodhaan hin dubbisneeni isaanii gibbii dhaabee jechuudha qormaataa ba'ee ijoolleen hawwiin faa bilbilanii hojii hojjennu dhimma aartii irratti qabna turre gimbii deemuu qabna turre yeroo sana gimbii deemna naan jedhanii tolee deemee hin dubbisneen abbaa koo taatee mudateen abbaa koo yeroo sana nagara erga gaafa sanaati sagalee isaan dhageenye turree ergasii torban 2 booddee boqoteeraa jechuu isaa dhagee na wanta tokko immoo amanuun ammammaatti kan natti ulfaatu isa kanadha jireenya koo keessatti jechuudha amma fakkeenyaaf namni tokko boqoteera gaafa jedhamu awwaallattee gaafa bakka boossee baafattee awwaallattee gaafa galtu du'eeraa eeyyeenoo boqoteera itti yaadda wanta sana jechuudha
na rajaalatti amanuun am still now amanuun kan nutti ulfaatu isa kanadha. Kanaafidha namni barreessaaf abbaa koodhaaf ammayyuu taa'ee jechuudha walaloo qaba bilbila irraati ittiin akka inni na dhagoo ittiin itti madda jechuudha. Chaalenjiin baay'ee na mudateera sababa sanaarraan kan ka'edha. Haalani chaalenjii koo waan hundumtaa jechuun dhabuun jiramni abbaa dhabuun akkam akka ta'e isa dhabe beekaa akkaataan ittiin sana ta'edha jechuudha. Kan ulfaatu. Na akkas jedheen barreessa gaafa ofii kootti deebi'u barii guyyaa gaafa sanaa natti ulfaata yoo yaadadhu arraba koo na xaxama afaan saaqeen dubbadhu kaaniif efee natti dhee agartuu kootu buruqee hireen koo gaafasii godoo goddaatti na ruuqee erga ati sagalee kee fageeffattee ona keessatti nu dhiiste marii malee manaa baatee si waammannaanis calliste qara laala tariin dhuftaa abdiin kutu yeroo maraa har'a moo yoom laata dafteen dhuftuu wala garraa jedheetan xalaasiif barreessaa imimmaan koo narraan qooru kaayyoo koo ganamaa faana qobaa kan koo osoo hin jooru wareetan abdii dhabaa kanas qabeensanas qaba burjaajee irraatuu ta'e nama keessaa moggaabee hin dhageenye quban qabdu haalan keessa jiru sittin himne tarii alaala dhaabbattee fageenyatti nan argine silaa osoo beektee na agartee accallistee nan ilaaltu anoo beeka anaaf jettee akka daartu har'a garuu nan agartu sitti maddu waanan ta'e ergan gaafa manaa bee silaa qaata fira dhabee koyoomuun koo nama keessaa ulaagaatiin fo'amuun koo ollaaf firruu quban qabu haala ani keessa jiru erga keetii namni tokko lubbuun jirtaa jedhee mayyuu naan bilbilu baay'eetu waadaanaaf galeem abshir koodee ansiif jira har'a kolfee nattaasee pura mala saammoo jijjiira ganameeraam nama manee cidii koo itti madhee abdii dhabeen sobeesee qaamarrummaanii guggubadhee sitti madhuu waanan ta'e kaani kolfi naan jedhu maaltu na gammachiise jaarraa lakkoofsiseeraa kolfi erga dachee gadhiise tasa waliin agarre gammachuuf ani gonkumaa alaanan seeqe malee kolfeen beeku dhugumaa kolfuu fi afaan kolluu gamamee ulee gaddaan dhaanama ciniinnannaan ilkaan koo ija namaa duratti kolfa jechuun waamama. Egaa kana jedhee sittiin himu imimmaan kootu na'uudha ciniinnadhes nan xumuraa ilmoon dhiiraa xiiqoftuudha abbaa koodhaaf. Obsi. Egaa maatii dhabuun hin cima. Obsi. Maatiin Oromoo akkasitti jira mooraan Oromoo waaqni si jajjabeessu waan hin jedhuun qaban illee xumurra dhiifu na of kolchi jabaadhu egaa asuma irratti xumurru daawwattoota keenya atille lafa fagoo akkasii deemtee dhuftee daawwattoota keenya biraan seenaa bareedaaf akkas qophii bareedaa akkasii nama nu biraan ga'uu keef hedduu galatoomi siin jedha maqaa daawwattoota televizyiinii ONN'tiin. Galatoomaa isinis na waamtanii keessummaa keessan na godhachuudha. Daawwattoota keenya akkuma agartan waan hedduu keessa dabarree ilmaan Oromoo maatiin Oromoo waan hedduu keessa jira. Yeroo itti maatiin isaallee yeroo inni itti ba'ee manaa ba'ee achumaan hafee barbaaddee argachuu hin dadhabne keessa jirra. Awwaallachuuf illee yeroo ulfaataa keessa kan jirru keessas darbaa jirra. Maatii Oromoo hundumaaf barri nagaaf guyyaan nagaa akka dhufu abdii guutuu qabna. Firaankoon illee dandeettii addaa qaba. Namoonni cina dhaabbachuu barbaadan wantoota adda addaan nuqunnamuus dandeessu isas argachuu dandeessu. Ani qophii koo irraa kanumaan xumuree jira. Sagantaa bareedaa nu waliin qabaataniif hedduu galatooma. Ogeessi kaameraa Habtaamuu Abarraati. Torban gaarii nuuf haa ta'u. Oromoof Oromiyaan nagaa taatu. Biyya nagaa keessa jiraadha.